abdii guddaan isinirraa qaba. Isinoo maal jettu? Akka namaa osoo hin taane akka waaqatti as geenyee badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa qopheessuu keenyaaf gumaacha guddaa nuti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Warri dorgommii kana irratti hirmaattan injifattan baga gammaddan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu akka galmaan gahu yaaddan awaardiin Hacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa akka milkaa'uuf nu gargaartan yaadaan qabeenyaan beekumsaan waan hundaan nu cinaa dhaabbatu hundi keessan maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Yeroo marakaa inuman jedha ammas nan jedha gara fuulduraas nan jedha dhugaa nacee akkam baane hundi keenya ni beekna. Hundi keessan daa'imni guddaan otoo hin jedhin dargaggeessa otoo hin jedhin amantii qabdaniin bakka jirtanitti hundi keessan akka nu kadhattan adara akka imaanattan sinitti dhaammadha. Dhugaan ilma waaqaatiidha. Galatoomaa. Artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa akkasumas haadha wabii galatoomi. Danda'amu. Faawundeeshinii kana tumsuu gargaaruu karaa keessaniin immoo faawundeeshiniin kun caalaa akka gargaaruu danda'u akka hojjechuu danda'u ni barbaaddu. Harkuma haamilee kana qabeeni moobaayilii keessan naa baafadhaa. Hundumti keessan moobaayiliin qabu kaardiin hin qabu hin jiru. Moobaayilii keessan hundumti keessan naa baasaa. Ishee xaqqaxaqqii isaa taatu smaartifoonii isaa taatu bilbilumaa ta'u rakkina hin qabu. Meeseejii bira dhaqaatii 7855 irratti okay jedhaa ergaa. 7855 irratti okay jedhaa ergaa faawundeeshinii kana numatu tumsa. እንግዲህ ይህንን ታላቅ ፋውንዴሽን ለማገዝ ለመርዳት ብሎም ደግሞ በእናንተ ገዛ ስራውን በደንብ አጠንክሮ መሄድ እንዲችል ብሎም ደግሞ ሌሎችንም አርቲስቶች ማበረታታት ማጠንከር አይዟችሁ ማለት እንዲችል ይሄ ፋውንዴሽን እናንተ ከጎኑ መቆም አለባችሁ። ከፋውንዴሽኑ አጠገብ ስትቆሙ ከሀጬ አጠገብ ነው የምትቆሙት። ሀጬ ከኛ አጠገብ እንደቆመው ማለት ነው። 7855 ስልኮቻችሁ ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉ። ያንን ስታረጉ በቀን 1 ብር ብቻ ለፋውንዴሽኑ በየቀኑ ታግዛላችሁ ማለት ነው። ያስማማል? ያንሳል አይደለ? የሙ ከነጎኑሞ አማ ኦኬ ጀተኒ ወርግ የሙ የርግተን ረኪነን ቀቡ ጉያቲን ብሪቶ ኮቶ ቆፋኩታ ፓኬጂ ፈየደምቱ ዮቴ ካርዲት ጉተዳ ማሎ ፓኬጂ ራ እንኩቱ ፓኬጂ የተጠቀማችሁ ከሆነ ካርድ ሙሉበት። ቢበዛ በወር 30 ብር 26 ነው 26 ብር 26 ብር በወር ፋውንዴሽኑን አገዝን ማለት በጣም ትልቅ ስራዎች መሰራት ይችላሉ። ያስማማናል? ሶ ፓኬጂ አንሊሚትድ ይስቀባዳ ማለሳተው ገሩ ከኑ ማፍጀተኒ ጀት አትሊስት ብሪ ከነ ካርዲን አንጉተዳ ወሊ ገለመቲ ገለቶማ አመጋ ገረበድ አሳት ዴምና ሀጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ኢሰ ጀልቀባ
jalqaba Hacaaluu Awwaard jennee yommuu dhufnu gooneerra. Ammas ni goona. Isa lammaffaa irratti gosa adda addaa finneerra gara booddee argitu jechuudha. Gosni isa jalqabaa hundi keenya hin jaallanneedha yaada. Badhaasa galma umurii guutuuti. Badhaasa maali? Galma umurii guutuu. This is a lifetime award that we will be giving as our first award this evening. And when we do that, we recognize our great heroes and heroines for the great work they have done. But asa gana oton sinittimin eenyu akkanu laatu eenyutu fudhata waggaa kana kan jedhu eventiin kun sagantaan kun akkas bareedee waaw hamileen itti xinnaata. Badhaasa galma umrii guutuu Hacaaluu Awwaard akkas bareeda. Egaa sagantaan kun akkas bareedee akka ta'u sinis dhuftanii maqaa cee ol kaasuu akka dandeenyu sponsorota keenyatu nu gargaare. Sponsorota keenya hedduu galateeffachuu barbaanna. Sponsora sadarkaa tokkoffaa irratti sponsora keenya kabajaa Baankii Oromiyaa nu galateeffadha. Sagantaa Oromoo irratti nu jirra jedhanii waan nu bukkee turaniif hamileen itti xinnaata. Baankii Oromiyaa, Baankii Awaash, Baankii Gadaa, Inshuraansii Awaash, Isaayyaas Advertisement, Baankii Awaash, Baankii Gadaa, Inshuraansii Awaash, Sisaay Advertisementis nu galateeffadha. Sponsoroonni keenya hedduu nu gargaaraniiru, nu waliin dhaabbataniiru. Sponsora keenya sadarkaa tokkoffaa kabajaa immoo Baankii Oromiyaa galatoomaa jechuu barbaanna. Waan nu waliin jirtaniif hedduu gammachuutu nutti dhagahama. Egaa tajaajiloota isaanii hedduu beektu. Ammuma akka baataniin yoon jedhe cufaa ta'uu danda'a. Garuu boru ganamaan maaliif wal tumsuun akkasitti mini? Egaa badhaasa kana badhaasa galma umrii guutuu kan nu laatan eenyudha? Suspensi gochaa jiru. Ijoollummaadhaan deddeebi'eera. Barataa kutaa salgalii ta'uun otoo jiruu walaloo fi diraamaa afaan Oromoo uummataaf dhiyeessee jira. Isaan damee beekumsaati. Hanga dirree qabsoo ilaalchati. Nama ka'umsaa fi itti galii isaanii walqixxummaa fi dhugaa uummata Oromoof ta'e. Bu'aaleen qorannoo isaanii Oromoo addunyaatti beeksise hedduun. Gama aartiitiin immoo nama walaloo hedduu kan hin duune, hin dulloomne kanneen akka Assaabalawoo fi Gammachuun Goobana ji'a jedhee barreessuudhaan Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraatiif kenneen. Kabajaan gara waltajjiitti naaf affeera.
Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa keenya hundaadha ta'e eenyu akka fudhatu Magaalaa Dirreedawaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 keessa sabaaf sablammooti magaalattii keessa jiraatan hundi baandii ammayyaa kan afaan isaaniitiin aadaa fi aartii isaaniitiin leellifatan yoo qabaatan hawaasni dhugaa kana hanqate uummata Oromoo qofa ture. Eeyyeen waldaan Maccaaf Tuulamaa bifa gargaarsaan Oromoo gurmeesse tarii yeroo sanatti hin turre. Qabsoon waraanaa qonnaan bultoota Baalees hin yaadanne ta'a. Bara wanti hunduu Oromoof dukkana turte sanatti dargaggeessi oborraa tokko warraaqsa aadaa fi aartii Oromoo isii jalqabaa gaaddisa maanguddoo fi hayyoota afran qalloo jalatti uumamteef bu'uura ta'ee mul'ate. Dargaggoota akka isaa kennaa fi dandeettii aartii qaban kan akka Ismaa'eel Muhammadii fi Alii Shabboo gurmeessee hawwisoo seena qabeettii jalqabaa hundeesse. Baandii Urjii Bakkalchaa itti aansuudhaanis Hiriyaa Jaalalaa kan mooticha guddaa akka Alii Birraa qabattes uume. Inni jedhu waayillan isaa waliin jiraatanii fi qabxii seenaa kana waliin qooddatan. Inni waloo jalqabaa kan wallee safuu yookaan wallee aadaatirraa gara wallee ammayyaa kallattii taraaree fi walaloo weelluuwwan miseensonni baandii afran qalloo hundi weellisan keessaa 90 caalaa kan barreessedha. Gaggeessaa waltajjii fi koomeediyaanii jalqabaa kanaasaa fi qoosaan isaa weelluuwwan dhiyaatan caalaa uummataan jaallatamuuf. Barreessaa tiyaatiraa duraa cunqursaa fi jiruu jireenya uummata isaa mul'istu barreesse. Hunda caalaa hayyuu fi qaroo dhalootaa warraaqsa sabboonummaa uummata Oromoo toora qabsiisedha. Waloo guddaan gooftaan jalqabaa gaazexessaan gameessii fi qabsaawaan hangafaa Abubakar Musaa Wadaay. Abubakar jechuun muummee dammaqootaa sammuu Oromootaa dhadhawee eenyummaa isaa akka baru kan dammaqsedha. Osoo inni jiraachuu baatee hawwisoon afran qalloo seenaa Oromoo keessatti bakka bu'aa hin arganne afran qalloo hin taatu turte. Hunduu walaloo isaa keessaan of arga. Walaloon isaa kanarraallee sadarkaa madaallii ciminaa fi faaya aartii kan ta'anidha. Kanaafis weelluuwwan Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa Birraadhaa Baree hanga sin barbaadaa hugguutti na jaallattee gama keetiinii hanga kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaanitti akka waliigalaatti tilmaama salphaatiin sirboonni Alii Birraa 150 tahan walaloo Abubakar Musaati. Waloota keessatti takki wareegama waggoota 46 boodallee qaam yaadannoo hawaasaa tahanidha. Sirnoonni cunqursaan dammaquu uummata Oromoo hadheeffatanii balaaleffachaa turan Abubakar Musaa hidhaa fi reebichi isaanii kaayyoo sabaaf qaburraa akka isan deebifne waan hubataniif guyyaa jalloo tokko adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoofsa biyyattiitti isaa oduu dubbisee gara manaa deemaa jiru rasaasaan isa galaafatan. Abubakar Musaa abbaan ilmaan 3 umurii qaxalee 31 qofaan ajjeefame. Reeffisaa afaan waraabessaa irraa hafe ganama walitti guuramee namoota 4 qofaan awwaalame. Dungoo inni qabsiisee fi toora inni tursiiseen garuu Abubakar Musaa ofiin jiroo tahee arrallee ayyaanni isaan waliin jira. Dhugaadha. Yeroo sanatti Harargee qofa miti akka biyyaattuu jaarmeyni uummata Oromoo gama kamiinuu gurmeesse kaayyoo tokkoof hiriirse tokkoyyuu hin turre. galma umrii guutuu Seenaa Abubakar Musaa. egaa seenaansaa guddaadha. Isaan amma lubbuun hin jiran akka dhageessanitti garuu intalli isaanii Zulfaa Abubakar Musaa nu waliin jiru. Isaan dhufanii badhaasa fudhatu. Artist Abubakar Musaa. Jasani Zulfa Abubakar